Sana hin argu. Ijoolleen na harkisa. Ammoo gammadeeyyuu ilishee taa'ee ilishee. Kanaafis kanneen biroo qabnaa nu hordofaa. Carraan kondominiyeemii magaalaa Finfinnee torban darbe bahee kaleessa akka haqamu taasifamuun isaa akkuma ijoo dubbiitti ta'etti jira. Bulchiinsi magaalichaa carraa kana haquura darbee aangawoota hannaa fi waliin dha'uu shakkaman to'achaa jira. Daba teekinooloojiitu nu mudate daba hooggansaatii mana hatuu qofa osoo hin taane fedhii siyaasatu keessa jira jedhan Aadde Adaanach Abeebee. Dabni kun akkamiin raawwatame Hirphaa Gammachuutu nutti hima. Carraa ijoo dubbii ta'ee fi atakaroo kaasee kana keessatti namoonni hirmaachuu qaban 79,000 ta'uu osoo qabu dhoksaadhaan kan qophaa'an dachaa ol dabalee namoonni 100,000 fi 72,000 ta'an akka keessatti hirmaatan taasifameera. Haala kanaan namoonni carricha keessatti hirmaachuu hin qabne 93,000 keessa galaniiru. Adeemsi carraa baasuu fi sooftiweeriin carraa baasuudhaaf dhimmi itti bahame rakkoo qabaachuu eeruu isa ga'e hordofee qorannoo taasiseen rakkoon jiraachuun kan mirkanaa'ee fi carraan kunis akka haqame kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee ibsa roobii kaleessaa kennaniin himaniiru. Daba teekinooloojiitu nu mudate daba hooggansaati mana hatuu qofaa otoo hin taane fedhii siyaasaas kan mul'isedha jedhan Aadde Adaanach. Kan hordofees hojjettoonnii fi hooggantoonni biiroo saayinsii fi teekinooloojii magaalittii akkasumas biiroo manneenii magaalittii 10 to'annoo jala oolfamus ibsameera. Adeemsa carraa baasuu fi sooftiweerii tajaajilaaf oole kan sakatta'e eejensii nageenyaaf odeeffannoo insaan sooftiweerichi hanqinoota akka qabu bira ga'u daayirektarri eejensichaa Dr. Shumatee Gizaa'u BBC'tti himaniiru. Silamaa sooftiweerii yaalammaa'u. Qaamni sooftiweericha qopheessu qaamni sakatta'uu fi qaamni itti fayyadamu qaama garaagaraa ta'uu qaba ture. Nama tokkotu namoota muraasa waliin odeeffannoo wal jijjiiraa sooftiweerii qopheesse ragaa galche ofiin mirkaneesse carraan wayita buus qooda olaanaa keessaa qaba ture. Walumaa galatti sooftiweerichi sadarkaa barbaadamu kan guute ta'ee hin argamne. የኢንዱስትሪውን ስታንዳርድ አላሟል. Adeemsa carraa baasuu keessatti hojiin ragaa qulqulleessuun hojjetamne ture kan jedhan Dr. Shumateen namoonni carraa keessa galuu qaban galanii kanneen ba'uu qaban ba'uu qabu ture jedhu. ባንክ ሰጠ የተባለው አንደኛ ragaan namoota qusatanii baankii irraa ergamee fi kan bulchiinsi magaalaa carraan akka ba'uuf harkaa qabu ragaa sooftiweerichatti akka galu godhameen garaagara ta'e argameera. Namoonni sooftiweericha qopheessanii fi ragaa gara sooftiweerichaa galchan namoota gonkumaa hin qusatiin dabalanii akka galchan bira ga'ameera. Kanaaf sooftiweerichi matuma isaatti rakkoo kan qabu ta'e ragaan itti galfames sirrii akka hin taane bira ga'ameera. Dabalataan sooftiweericha keessatti sooftiweeriin alagaa biraa kan wanta warri sooftiweericha qopheesse barbaadu raawwatus argameera. Sooftiweeriin alagaa kun sirreeffama ragaa gara sooftiweerichaa galfame irratti godhamu yookaan daata altireeshin kan jedhamu jala jalaan kan qulqulleessudha. Sooftiweeriiwwan akkanaa tajaajilarra ooluun dura sakatta'insa akka godhu aangoon labsiin kan kennameef insaa ta'ee otoo jiru dhaabbatichi osoo hin mirkaneessin tajaajilarra oolfamus himaniin. Insaan adeemsa sooftiweericha tolchuu keessaa qooda kan qabnee fi rakkoon erga uumamee boodas affeeramee sakatta'insa godheen rakkinoota kana saaxiluu Dr. Shumateen himaniiru. Addisuu Xila'uun jedhama. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1967tti magaalaa Ambootti dhalate. Maatiin isaa harka qalleeyyii waan turaniif barnoota hanga kutaa 6 qofa baratee sana booda addaan kutee waraana mootummaatti makame. Addisuun bara Adduwaayin biyya bulchaa ture keessa loltummaan waggoota 16 raayyaa ittisa biyyaa keessa tajaajileera. Booda immoo raayyaa ittisaa keessaa ari'amee hojii dhabee hedduu rakkate. Jireenya isaa mo'achuufis hojii humnaa hojjeteera. Kana qofa miti. Jireenya mo'achuuf daa'imman isaanii bakka haadhas bakka abbaas ta'ee guddisuuf haadha warraasaa gara biyya Arabaatti erguuf dirqame. Amma garuu baankii duraan waardiyyummaan keessa hojjetu keessatti oditara olaanaa baankichaa ta'eera. Bu'aa bayii jireenyaa Amboo hanga adda waraana bureetti dabarse maaliif akka waraanatti makamee fi akkamittiin akka achi keessaa ari'ame akkasitti BBC'tti hime. Erga mana waraanaa seenee waa hunda hubachaa deeme kanan arge manni loltuu suni olaantummaa saba tokkootiin guutuu isaati. Maaliif olaantummaan keessan akkasitti baay'ataa? Maaliif isin qofti akkasitti hoogganaa taatu jennee gaafachaa turre. Isaan immoo namoota mataa ol qabatanii isaan mormaa turan keessa hidhanii hariiwudhaan dhoksuudhaan bakka hin beekamne geessuudhaan tarkaanfii irratti fudhachuun mataa akka gadi qabatan gochaa turani. Obbo Addisuun sababa hiree jireenya isaarraa kan ka'een yaada lamaan loltummaa keessa turuuf yaadus dhiibamee achi keessaa baheera. Turtii isaa keessattis waan horatee fi ol kaawwate hin qabu. Waan ittiin jiraatu fi maatiis jiraachisu dhabee harka qullaa gara Amboo qe'ee warra isaanitti deebi'e. Achiin booda maatii isaa waliin jireenya hamaa keessa darbuuf dirqame. Jireenyi sana booddee anaaf maatii koof baay'ee ulfaataa ture. Akkuma beekamu ani waraanaadha malee hojii biraa hin beekun ture. Dargaggummaa koos waraana keessatti dabarse. Kanaaf jireenya mo'achuudhaaf hojii humnaa fi waardiyyummaa hojjechuun dirqama natti ture.
Obbo Addisuun barnoota 8 dura bakka dhaabee irraa deebi'ee jalqabuun hojii guyyaa fi waardiyyummaa hojjechaa hanga yuunivarsiitii barachuun amma odiitara baankii ta'eera. Qabxiin ittiin yuunivarsiitii seenannaa dhufnaan eejensii qormaata biyyaalessaatti iyyadheen akka yuunivarsiitii Ambootti nan abadan taasise. Carraa kanaan ammas guyyaa barataa halkan waardiyyummaa hojjechuun ofii maatii koo jiraachuun itti fufe. Kun barumsa koofis carraa naa kenneera. Bu'aa bayii akkasii kana keessaan barumsa yeroon xumuru qabxii gaariidhaan xumure. Kanaaf ani guyyaan barumsa kana xumuru akka waan lammaffaa dhaldheettan ilaala. Guyyichi anaaf adda ture. Ani kanan keessa darberraa namni yoo obsa qabaate yoo barate rakkoo kamiyyuu ni darba jedhee yaada. Dhaggeeffattoota keenya amma oduu gaggabaaboon isinitti hima. Mootummaan federaalaa haala nageenya fi dhimmoota biroo ilaalchisee ibsa har'a kenneen mootummaan humnoota shororkeessitoota jedhee waamuu irratti haleellaa fudhateen gara ollaatti akka baqatan taasiseera jedhe. Magaalaa Finfinneettis yaaliiwwan haleellaa shororkeessitoonni qindeessanis mootummaan fashaleesseera jechuun deetaa ministeera tajaajila kominikeeshinii federaalaa kan ta'an obbo Kabbadaa Deessisaa dubbatan. Dhimma marii nagaa garee TPLF wajjin taasifamuu ilaalchisuun mootummaan karaa nagaa xumuruuf qophiitti akka jiru himuun gareen TPLF garuu waraanaaf qophaa'aa jira jedhan obbo Kabbadaan. Filannoo Keeniyaatti gaggeeffamuuf jiruun pirezidaantiif dorgomaa kan jiru Joorji Wakajoyaan yoo na filattan biyyattiin galii guddaa akka argattuuf cidhaan waraabessaa fi summii bofaa qorichummaaf gara biyya alaatti akka ergamuun taasisa jechuun ajab nama jechisiisaa jira. Akkasumas oomisha marijuwaanaa seera qabeessa gochuun biyyattiin galii guddaa akka argattu nan godha jechuun duula filannootti jira. Kanaanis Keeniyaan waggaatti shilingii tiriliyoona 9 ni argatti jedha. Yuukireen misaa'ela US irraa argattee fayyadamuun mankuusaa meeshaa waraanaa Raashiyaa haleeluu beeksifte. Haleellaa kanaanis loltoota hedduu ajjeeseera jetti. Raashiyaan gama isheetiin haleellaa gaggeeffameen namoonni du'anii fi madaa'an jiraachuu amanuun garuu lakkoofsi isa kan Yuukireen jettu gadiidha jette. Dhaggeeffattoota keenya oduun gaggabaaboon qabnu kanuma. Godina Booranaatti aangawoonni mootummaa heddumminaan hidhamaa jiraachuu namoonni komataa jiru. Bulchaan godinichaa obbo Jaarsoo boruu komiin jedhamee seeraan isaan biraa akka hin geenye himanii garuu aangawoota mootummaa uummanni komii irratti kaasuu fi imaanaa itti kennamee baachuutti hin jirre adda baasanii seeraan gaafachaa jiraachuu himan. Biraanuu Gammachuu dubbiseera. Gara godina Booranarraa namootaatii aangawoota tokkotti hidhamanii to'atamanii jedhani. Maaliif baay'ate komiin kun dhuguma jiraa? Shakkamtoonni seeraa iddoo akka kaasa to'atamuun ni jira. To'atamuu duwwaaniiti adeemsi seeraatiin itti qulqullaa'ee murtii seeraa isaan argatanii fi adeemsi seeraa isaan gubbaa jiranis jira. Lakkoofsi namoota aangawoota godina keessanii kan hidhaman amma hin baay'anne jettu? Baay'achuu malu baay'inaan komii hawaasii horsiisee bulaa keenya kaasu uummanni keenya kaasu yeroo baay'ee sirnoota dabranis keessatti mootummaan caqasee gurri kennee fi gaafii uummata deebisan turre haa ta'uuti ammaan kana yaadaaf gaafiin uummati kaasu akka isiin abbaa itti argattuuf marii bal'aa uummata waliin geeggessineen uummanni rakkoolee baay'ee kaasaa ture. Rakkoo nageenyaa ni kaasaa, rakkoo qaala'insa jireenyaa ni kaasaa, rakkoo hannaaf saamicha bal'aa kaasaa ture. Gaafiin uummata bu'uura gaaf laallu dhugaa ta'uusaa marii akka akkaatiin ni mirkaneeffanne. Gaafa mirkaneeffannu keessumatti hannaaf saamichaa wal qabate abbaan itti tolfamuu qaba, abbaa argachuu qaba dhimmichi qilleensa duwwaa irratti. Hattuu jennee hambisuu hin qabnu hattuun eenyatti ta'ee uummataan saaxilamuu qabaa jennee adeemsi dheeraa itti deemne saamicha piroojeektii mootummaatiin wal qabatee baajetii mootummaatiin wal qabatee saamicha lafa uummataatiin mootummaatiin wal qabatee akkasumas saamicha midhaan deeggarsa uummata hongeedhaan miidhame dhaqqabsiisu mootummaan dhaqqabsiisuuf jedhu wal qabatee saamicha akka akkaatii gaggeeffamaa ture. Kanaaf aarsaa barbaachisu hundumaa kaffallee yakkamaan olaantummaan seera irra mirkanaa'uu qabaa jennee sadarkaa akka akkaatti marii bal'aa geggeessineen shakkamtooti hedduun aanaa akka Mooyyalee, magaala Mooyyalee, Guchii, Dilloo, magaala Yaaballoo dabalatee namoonni baay'een to'atamanii murtee seeraa argatanis jiru, adeemsi seeraa gubbaa jiran jiru, kan kaleessa dheengaddas to'atamanii galmeen itti ayyabamaa jiru. Kana dura muummichi ministeeraa gaaffii miseensota paarlaamaa irraa dhiyaateefiitiin
namoonni tokko tokko caasaa mootummaa keessa taa'anii warra hidhattoota ni hojjetu kana ilaalaa jirra keessa keenya caasaa keessa rakkoon jira jedhani akkasumas immoo waajjirri tajaajila kominikeeshinii irra ibsa kenne keessatti waan kana kaasaniiru inni kun godina keessatti mul'ateera amma namoota akkas tarkaanfii irratti fudhatame kana shakkiin kun keessa hin jira. Dakki imaana bamaan ta'u uummata hir'isuun alatti wanni diinaan wal qabate warri agamma to'atamanitti agamma qorannoon birgeennetti imaana bamaan ta'u uummanni kenne isaan hir'isanii alatti ogeessa hoggansiisee jiru diinaan wanni wal qabate hin jiru. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaas ibsa haala yeroo irratti har'a baaseen aangawoota mootummaa naannolee fi federaalaa imaanaa uummataa itti kennamee hin baanne jedhaman irratti tarkaanfii fudhachuu eegalamee jira jedhe. Ogeessoti fayyaa hospitaala Rifaraala Yuunivarsiitii Wallaggaa ogummaa isaaniitiin hawaasa tajaajiluuf duula wal'aansa ijaa bilisaan kennaa jiraachuu himan. Duula kanaan yeroo jalqabaaf tajaajila kan kennan waggaa tokko dura magaalaa Naqamte keessatti ture. Yeroo sanatti namoota 100 ol ta'aniif wal'aansa ijaa adda addaa kan kennan yoo ta'u isaan keessaa namoota 47 ta'aniif immoo wal'aansa baqaqsanii yaaluu ijaa kennuu isaanii BBC'n odeeffateera. Dubartiin umuriin isaanii ganna 65 ta'ee aadde Geexee Guddataadha kan sagalee gammachuun akkasitti dubbatan. Nan argammoo sirrumatti ilaalammoo guyyaan halkan natti fakkaata yeroo jaame sana hin argu ijoolleen na harkisa ammoo gammadeeyyuu ilishee taa'ee ilishee ammaan nagootatuyyuu hin jiru kun makoon gadi ba'a. Dhibee moora ijaa isaan mudateen waggoota 3 darban jaamanii manatti galanii turan. Cittoo irratti fantoo akkuma jedhamu sana aadde Geexeen ijoollee qabanii baasanii galchan hin qaban ture. Garuu mana intala obboleessa isaaniitti galuun isheen qabdee gadi baasaa akka turte dubbatu. Gaafa waxabajjii 27tti baree garuu aadde Geexeefis dukkana waggaa 3 booda bari'eef. Gareen hakimoota wal'aansa ijaa hospitaala Rifaraala Yuunivarsiitii Wallaggaa gara Shaambutti qajeele aadde Geexee fi namoota 100 lakkaa'aman biroof akkuma kana ifa deebisaniif. Dr. Simboonaa Galataa ogeessa fayyaa ijaa fi dursaa garee duula tajaajila kanaati. Duula marsaa miilanaa kanaan baay'ina namoota wal'aansa kennaniifiif akkas jechuun firaafolii dhugaasatti himan. Namoota 1,152 hojjenne isaan kunis namoota moora ijaa qabanii fi namoota libsaan ija isaanii gara keessatti garagaleefin isaan quuquudha jecha. Gareen keenya namoota 8 of keessaa qaba. Hojjettootuma hospitaala Rifaraala Yuunivarsiitii Wallaggaa. Maaltu akka duula kana gootanii fi isin kakaase maallaqa isaa baasiisaa kana eessaa argattani? Wanti fakkaatee beekamaadha. Ogummaa kanaan ogeessi baay'een naannawa kanarra hin jiru keessatti Shaamburraa tajaajiloota fayyaa ijaaf laataman hin qaban hospitaalichi. Uummanni baay'een immoo rakkoo jaamina ijaa dhukkuboota gosa adda addaa irraa ka'ee rakkachaa akka jiran hin beekna. Kanaaf jecha karoorsinee fi achirratti hojjetamu murteessinee jechaadha. Faayinaanshaaliin maallaqaan nu gargaaramu Yuunivarsiitii Wallaggaadha. Dhibee ijaa uumamaan dhufuun alatti kan ofirraa ittisuu danda'anii ija isaaniif kunuunsa akkamii akka gochuu danda'anii gorsa nu kennuu dandeessu? Of eeggannoowwan ija keenya gochuun nurra jiraatu keessaa tokko nyaata madaalawaa fayyadamuun ija keenya qofaaf otoo hin ta'in qaama keenya kamiifiyyuu nu fayyada. Inni kan biraan immoo namoonni hojiiwwan humnaa hojjetan hojii garaagaraa irratti bobba'anii jiranii gaafa hojiitti bobba'an of eeggannoo gochuu qabu ija isaanii. Inni kan biraan namni ta'e gaafa ija dhukkubsatu dafee ogeessan ilaalame qoricha akka ogeessa fudhachuu barbaachisa. Hordoftoota keenyaa sagantaan har'aaf qabannee xumurree jirra. Sagantaa kana qopheessuun Biraanuu Gammachuu dhiyeessuun ani hiikaa fi tasaa ogeessa teeknikaa Deevis Masaaroo wajjin isin waliin turree borusaatii wal fakkaatutti walitti deebina nagaa ta'a.